miila qullaa ittiin deemaa ooluun nyaata soorradha. Yeroo ijoollummaa koo miiluma ittiin deemaa ooluun nyaata nyaadhaa ture. Amma garuu miilli koo waan naaf ajajamuu dideef waan ittiin soorradhu dhabeera. Yeroon ittiin deemullee waan dafquuf ittiin nyaachuuf natti ulfaateera jechuun himata. Kabajamtoota daawwattoota keenya, guyyaa har'aa seenaa nama tokko isinii qabannee dhiyaanneetiin jirra. Namni kun yeroo dhalatu harka malee kan dhalatee fi yeroo ijoollummaa isaatti miila isaatiin soorrachaa kan turedha. Yeroo ammaa kana garuu sababoota gara garaatiin miilli isaa waan ajajamuu fi dideef hojiiwwan gara garaa hojjechuu fi akkasumas soorata isaa nyaachuuf illee rakkoo itti fideera. Uumaa hin gaafatan jechuun jalqaba. Taarikuu Margaa jedhama. Shawaa Lixaa naannoo Saanqalleetti harka lamaan malee dhalate. Nyaachuuf, uffachuufis ta'ee waan biraa hojjechuuf kan barbaadu wantoota kameeyyuu ittiin hojjechuudhaaf uumamaan harka kan hin qabnedha. Taarikuu Margaa yeroo dhalatee kaasee hanga guyyaa har'aattuu haadha isaa kan gaafa dhalatee hoosiftee guddifteettu ammas isa gargaara. Erga guddatee dargaggeessa ta'es nyaata afaan isaa kan kaahu harmeema isaa qofa. Taarikuun amma dargaggeessa waggaa 20ti. Garuu harmeen isaa akkuma yeroo daa'imummaa isaa qaama isaa dhiqxee guddiste sana har'as qaama isaa dhiqxee uffata isaatti jijjiirtee soorata isaas kennitiifi. Akkan qaama hir'atuu ta'e kanaan hubachuu jalqabe yeroo umriin koo waggaa 4 yookaahu waggaa 5 ta'uudha jechuun hima. Yeroo ijoolleedhaan ollaa fiiganii taphatan taphachuu hin dandeenye yeroo sana jalqabe sammuun koo dhiphachuu jalqabe ol ka'ee deemuu hin danda'u jechuunis taarikuun dubbateera. Haati taarikuu Aadde Balaayinesh Nigusee jedhamu. Daa'ima koo kana yeroo dhalee kaasee maatii koo hundaan dhoksaa ture. Abbaan koo ollaan koo hundaan dhoksaa ture. Halkanii fi guyyaas boo'aa ture jechuun ibsu. Yeroo daa'imummaa isaa irraa eegaluun hanga guyyaa har'aatti erga dargaggeessa waggaa 20 ta'es mana fincaanii geessuun uffata isaatti jijjiiruu nyaata isaa kan afaan kaa'an harmee isaa Aadde Balaayinesh Nigusee qofaadha. Ana malees eenyuun qaba firri waan biraa si gargaaruu danda'ayi jechuudhaan kaasu. Eenyu guyyaa hunda uffata itti jijjiira, eenyutu qaama isaa dhiqa, yoo haadha ta'e malee eenyutu danda'a jechuun Aadde Balaayinesh yaada keessa galanii dubbatu. Taarikuun akkamiin adeemsa akka jalqabe yeroo yaadatu daa'imummaa kootti waanuma naannoo keetti argamu irratti hirkadhee ka'ee dhaabbachuu jalqabe jedha. Akkasiin erga adeemsa jalqabee booda garuu akkuma umriin koo waggaa 6 ta'uun maatiin koo mana barumsaa na galchan jechuun dubbata. Taarikuun yeroo dhalatu garuu harka lamaan tasumayyuu osoo hin qabaatin dhalate. Kun naasuu guddaa maatii isaaniitti buusuun maatiin isaanii ni dubbatu. Ilma koo dahee qaama hir'uu ta'uu isaa yeroon argu abbaa kiyyallee hangan dhoksuttan gahe firoottan koo, ollaa koo, maatii koo fi namoota na beekan akkasumas naannoo keenya dhufan hunda dhoksaa ture jechuun dubbatu. Manaa gadi nan baasan ture jechuun innillee ni yaadata. Maatii koo hunda yeroo dhoksee daa'ima koo kana waliin rakkadhu haadha koo qofatu ana waliin manaa bahee rakkataa ture jechuun Aadde Balaayinesh ni dubbatu. Gaafa guddataa adeemu ol jedhee taa'uu jalqabe harka ittiin waa qabatee ka'u garuu hin qabne lafarra gangalatee ka'uu jalqabe jechuun kaasan. Akka daa'imni harkaan lafa qabatee daa'imtu inni harka waan hin qabneef dugda isaatiin lafarra shunquuqa. Bakkaa bakkatti socho'uudhaan guddate. Osomaa jedhuu ol ka'ee deemee gadi bahuu jalqabe jechuun haati isaanii yaadattu. Ol jedheen dhaabbadha jedhee yeroo takkallee ka'uudhaaf tattaafadhu osoo kufuu mataan isaa addi isaa guyyaa guyyaadhaan buruqee osoo dhiiguu osoon mana yaalaatti hin fiiguu guddisee jechuun haatis yaadatteerti. Gatii isaa waliin hin baasne hin qabu akkasumatti qaama hir'uu ta'ee dhalate jedhee yaalsisuuf mana yaalaa irraan jooraa ture jechuunis dabalaniiru. Taarikuu Margaa erga miila isaatiin ka'ee deemuu jalqabee booda maatiin isaa harka qalleessa ta'anis mana barumsaa galchuu murteessan. Manni barumsaa mana isaanii irraa fagoo waan ta'eef yoo xiqqaate daqiiqaa 40 miilaan deemee barachuu jalqabe. Gara jalqabaa daree keessatti barattoonni ilaalcha gaarii waan isaaf hin qabneef sammuun koo natti dhaqqaameera jechuun himataa ture jedhan. Barsiisonni erga waa'ee miidhama isaa kana barattoota hubachiisanii booda garuu hiriyyootas argachuu himaniiru. Aadde Balaayinesh erga mana barumsaa galchee achitti ijoolleen jecha isaa hin taanetti dubbatanii booda deebi'ee mana barumsaa dhaquu hin barbaadu yookaan hin baradhu jedhee manatti akka inni deebi'aa ture himan. Ijoolleen harka hin qabdu jettee natti qoosti. Ani ol jedhee ijoollee kana ilaaluun dadhabe ani hin baradhu jechuudhaan taarikuun barumsa isaas addaan kutee akka manatti gales himaniiru. Manni barumsichaa barsiisotaa fi barattoota walitti qabuudhaan mucaan kun obboleessa keessanidha. Yoo kufee lafaa kaasaa, yoo dadhabee qarqaaraa jechuun manni barumsichaa gorsa kenne. Dhaabbanni miti mootummaa tokko ammoo
taa'umsa irraa ka'uu fi irratti barreessuu hojjetanii fi kana jennaan isuma dabalatee daree irraa dareetti darbaa ture jechuunis dubbatan. Kutaa tokko hanga 8 sadarkaa tokko hanga 3 gidduu bahaa kan ture Taarikuun gadi jedhee sababbii miila kootiitiin barreessuuf lapheen koo na dhukkubaa jechuun himateera. Manumatti miilaan barreessuu shaakalaa ture. Mana barumsaa galees sarara isaa eegee miilumaan barreessaa hanga guyyaa har'aa kanatti barataa ture. Saanqallee fi mana barumsaa gidduu daqiiqaa 40 ol miilaan adeemes barachaa ture. Kana malees manni barumsaa Taarikuun keessatti baratu kun kan qaama miidhamtootaati miti. Kanaafuu addatti meeshaan barnootaas ta'ee ilaalchi qabxii isaaf taasifamuu tokkollee isaaf hin turre. Kutaa 12 gahee yeroo qormaata biyyaalessaa fudhatu akkuma barattoota qaama guutuu qabaniitti malee qabxii qaama miidhamtootaatiif mootummaan kaa'een akka isaaf hin ilaallamne himeera. Maatii koo irraa kan hafe nama na gargaaru homaayyuu hin qabu jedha. Qormaanni biyyaalessaa yeroo gahu achuma naannawa itti dhalate Ambootti akka qoramu gaafadheen ture garuu naaf hin eeyyamne walqixxeetti na erganii rakkadheen achitti qoramee deebi'e jedhuun hima. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti kennamaa turuun ni beekama. Yuunivarsiitiin Amboo osoo jiru Taarikuun walqixxeetti ergamuudhaaf isaaf adabbii guddaa akka tures himaniiru. Yeroo foormii qormaataa oonlaayinii guunne qaama miidhamaa tahuu koo guuteen ture. Xalayaas galcheen ture. Yeroo sanatti namni na gargaaru ana cinaa waan hin jirreef dhiphachaan ture jechuun himeera. Kanaan wal qabates qormaatichaan osoo hin milkaa'in hafe. Baay'ee aareen maatii koos na barsiisuudhaaf humna waan hin qabneef waggaa tokkos mana keessa oolee jedha. Qabxiin darbiinsa qormaata biyyaalessaa irratti kan qaama miidhamtootaatiif qabamee miti kan koo kan warra kaaniitiin kan wal ilaalame. Ani akkatti iyyadhes waanan hin beekneef ergasii deebi'ee deemee hin gaafanne jechuun aariin himata. Taarikuun amma tana Ambootti barnoota kompiitaraa barachuu jalqabeera. Barsiisota isaa keessaa tokko kan ta'e barsiisaa Darajjee Mokonnon guyyaa jalqabaa isa arge nan gaddisiise jechuun suuraa kaasee akka uummanni hubatee isa gargaaruuf yaalaa turuu hima. Harka lamaan waan hin qabneef maatiin isaatiin akkasumas tattaaffii warra kaaniitiin hanga baratee xumuruu isayyuu cimina tokko ta'uu dubbata. Maatiin isaas harka qalleeyyii waan ta'aniif rakkina guddaa qabu. Guyyaa guyyaadhaan gatii geejjibaa harkaa waan hin qabneef yookaan harkatti waan hin qabanneef yoo dadhabe gidduutti hafaa barataa jiraachuu dubbatu. Barsiisaan Taarikuu kun barsiisaa Darajjeen akka ibsanitti Taarikuun qormaata biyyaalessaa fudhatee osoo hin milkaa'in waan hafeef amma Ambootti leenjii kompiitaraa fudhachaa jira. Kompiitara fudhachuufis ta'ee kompiitara irratti barreessuudhaaf harki isaa baay'ee murteessaadha. Taarikuun garuu kana hin daangessine. Miila kootiin saffisaan nan barreessa. Kompiitara irrattis nan barreessaa waraqaa irrattis jedha. Kana dura yuunivarsiitii Amboo laaptooppii tokko naaf kennee ture. Isumayyuu irratti erga shaakalaa tureen booda amma sirreeffadhee barreessaa jira jechuun himeera. Barsiisaa Darajjeen barataa Taarikuun osoo namni deeggaru jiraatee bakka guddaa nama gahuudha jechuun jajjabeessa. Harmeen Taarikuu ilmi koo baratee osoo hojii naaf qabatee ijji kootis argee du'e natti tola jechuun yaada isaanii himatu. Inni of danda'uu isaa ijji koo arginaan anaaf boqonnaadha jedhu harmeen isaa Adde Balaayinesh. Haati Taarikuu Adde Balaayinesh haraqee baasanii abbaan isaa immoo hojii humnaa guyyaa guyyaadhaan argatan hojjetanii kan isaan jiraachisan. Kanaaf Taarikuun waan barbaachisu guutuun hedduu itti ulfaata. Qofaa isaa mana kiraayii fudhatee keessa akka hin jiraanne ammoo nyaatayyuu ofii bilcheeffatee yookaan uffata ofiiyyuu uffatee jiraachuu hin danda'u. Abjuun Taarikuu fagoodha. Adde Balaayinesh amma erga barnoota kompiitaraa al jalqabee as hamilee argachuu dubbataniiru. Sammuun isaa akka duraan miidhamee miti amma jajjabaachaa jira jechuun dubbatu. Taarikuun amma qaama miidhamtootti of hin ilaallu. Sammuu guutuun qaba. Akkuma namoota kaanii bakka guddaa gahee maatii koo sooradhee jiraadha jechuun abdata. Qaama miidhamuu jechuun sammuu miidhamuu jechuu miti. Warri akka koo qaama miidhamaa taatan jabaadhaa jechuun dhaamsa isaas ni darbata. Duraan ilaalchi nama isaaf qabu akka isa gaddisiisaa ture kan himu Taarikuun amma namoonni isa argan akka isaaf gaddanis hima. Garuu gargaarsa waan hin qabneef miila isaa akka harkaa fi miilaatti ittiin fayyadamee baay'ee ittiin rakkataa tureera. Miilli isaa guddatee ammoo yeroo ammaa kana akka bara ijoollummaa sanijaaf ajajamuu yookaan abboomuu dhiiseera. Kanaaf akka miilaa nyaachuu waan hin ulfaateef maatii isaattuu yeroo yeroodhaan nyaata isa nyaachisa. Dargaggeessa taatee waan hundaan maatii irratti hirkachuun nama qaanessa jedha Taarikuun. Garuu filannoo biraa hin qabu. Harmee koo hanga dhumaatti rakkisuu hin barbaadu jechuunis dubbata. Kabajamtoota jaalatamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya kan guyyaa har'aa dargaggoo Taarikuu irratti isiniif hundeessine kanaan xumurameera. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa.